ما يدا ما يدا ورسول الإسلام علماء الإسلام حي الإسلام والرسول المنتج يسلو ربي أباك يا رئيس أنا الرئيس الله الإسلام أباك يا أسلاني ميدا لجتي قولا برسيسة تولا هرتي قولا أنا برسيسو نما علماء جالتو نما برتوتا جالتو نما يدادا جالتو سلام نرنم نبرات بيخان نبرات بدر جاني بره نلوتان عمري ساري أرى وقعد إتبعيني جرني الله ساري ilman kudajah kapan berarti setiap dia setiap kapani setiap sahadi gara punar bidele kuda sahadi kira ilman kuda sahadi sanira arra nama dibagi setiap temijir nama dibagi setiap tempat maka kata mereka kesan dia gammachu budan na tagama tanahundar tanagammachifte isin abbaqi yakana nawji gaggeessu ibra nagammachifte jidar siyaha anille isinille nama akka abbaqi yakanatti guya gaggeessa sani tolu rabbi sinatas jidar rabbi siyaha qafal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam inshallah gama zuhri de majirra namoota hedduutu finfinneerraa nu dhufe namoota hedduu nu dhufe kana keessa nama tokko ka isaanirraa bakka bu'u dhaamsa guyyaa irraa guyyaa seen godina Harargee dhihaa Sheekh Jamaal Siiraa jennaani Sheekh Ismaa'ili dhugatti guyyaan irraa warra hooggantoota baankii Raamdisii as jira ustaazota keenya warra waliin mirga boordii halaafii keenya yaqarboo jenna waliiroo Haji Mustafa Haji Qamar wajji bulle warra kana wajji dhufne akka warra biyyatti galatoomaa isinii guyyaa namni wal bira dhaabbatu bira dhaabbatan abbaa keenyan wajji awwaaltan galatoomaa isinii odoo walitti dhufuu fi walitti dirmatullee numa jiru aadum hawaasa keenyallee ta'ee jiru nama du'e nama jiruutu irraa nama hambisa galatoomaa isiniin jenna duuti karaa nama hundaati namni daa'imatti illee ni du'a joollummaatti illee ni du'a dargaggoomii illee ni du'a dulloomii illee ni du'a hizaabarri illee dulloomii ni du'a tuni qooduma rabbii keenyaati ammoo namoota hedduutu arra janaazaa kanarra wal ga'e adeera keenya kana rahmata rabbiirraa kajeellaaf inshaallah rabbi rahmata isaa haa godhuu rabbi jannata haa kennuufi namni aadaa hawaasa keenyaati guyyaa rakkoo wal bira dhaabbatuun guyyaan kun akka hawaasatti guyyaa namni hijaa xiqqoo garaa qabullee walitti araaramu hijaa takka du'aa fixaa takka turaa fixaa jechuudha Oromoon hijaa jirtu sana takka du'aa fixaa jira duuti gallaan hijaan jirtu warra hijaan jira turrilleen ni fixaa jira wanti turti takka dulloomte ukubaan duuti jira kanaafuu guyyaa jabaadha namoota hedduu asii wal ga'ee namni kun hundi nama hundaafuu ni kunna yoo jedhan foontu dhumaa jedhan hundaafuu ni qalla yoo jedhan illee beeyladaa dhumaa jedhan kanaafuu namoota dhimmi laalchisuutu nu jidduu jira ustaaza keenya pirezidaantii majlisa oromiyaa ustaaz Gaalii Muktaar dhaamsa gabaabaa nu jedhanii gara hawaasni jiru sanitti illee ol baanee achitti illee dhaamsa dabarsuun ni taha wanni bakka kana akkana gooneef namni guyyumaa lamaa jira tokko guyyaa gaddaati tokko guyyaa gammachuu hawaasni keenya osoo shari'aan hin dhufin illee aadaa guyyaa lamaan kana wal bira dhaabbatuu qabu wanni bareedaan kuni itti fufuu akka qabullee namni guyyaa namni rifatee nama of biraa dhabe irra du'a lamaaniiti jedhanii ati gaddi si galee nama of biraa dhabe gadda si galeerra nama of biraa dhabuu santu irra hamtuudha
namticha obboleessa hamaa tokko qaba namtichi obboleessa hamaa nama wajji waliin taa'u guyyoo nama wajji wal lola maatiin tun sababuma isaa nama wajji wal lolti gaafa gariin kaan mataatu dhawama kaan harkaa caba duniyaa irratti azaabu namtichi azaabu dhihoon nitu ajalli kee aganda tokko dhaabe guyyaa du'e nam tokko maa awwaal jedhu gaddaafaa kana biyye sahaanya biyye namni hundi qabrii hafa obboleessi yaa abaloo keenya jedhe gaafa jirtullee ne dhinkite eegaduutillee ne dhinkite gaafa jiru isaa itti dabaa wajji waliin har'ammoo awwaalcha dhabe gaafa duutillee ne dhinkite har'allee na xiqqeetaa jee jaalu namni guyyaa lama guyyaa gammade namni gammachuu wajji qooddatu guyyaa gaddallee gadda wajji qooddatu kuni aaduma hawaasni keenya qabu ka amantiin irra jaartu nuti amma yeroo as teenyee waan kana dubbannu niyyaan teenya dhaloonni as deemu dhaloota as deemu maal dhaamtaa jeen tokko hanjamaan ni jirtiimi hin dhalatin hanjaani miskiina wallaahi kosi kale barga daabba deebi mee dhaloota as deemu maal dhaamtaa ufumatti hin dhalatinaa immoo akkas hin jennu dhaloota as deemutti waan bareedduu walii dirmatu wal bira dhaabbatu gammachuu wajji qooddatu gaddallee wajji qooddatu ammoo guyyaan janaazaa ammallee namni dhagahu hundi haa dhagahu keessaa warri dirqawaa gurra banatee qajeelotti haa dhagahu namni wajji turre kun guyyaa nu biraa godaan guyyaan tokkichi namni guyyaarra salaannu kan yaannoo as booda warra dabretti lakkaawame yaa rabbi rahmata godhiifi malee wanni biroon jiru guyyaan kun immoo har'a kallattiin irra dhaabbannee irra salaannu namni dhibbi tokko irra dhaabbate manguddummaa isaa rabbiin ni qeebalaa jannabi sallallahu alaihi wasallam namni 40 namni irra dhaabbate magantaa isaan dhaabbatan san rabbiin irraa qeebalaa jedha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam saniifuu guyyaan janaazaa guyyaa jabaa waan ta'eef hadaraan janaazaa irratti xiyyeeffata janaazaa namni odoo lubbuun namarraan baane garii namaa qabrii barbaadu ija babaasa keenya jarjara rabbitti buusu ija babaasa eessatti awwaalla namtichi hin duulee uummata duraa beeku lubbuun irraa baanan sa'aa du'a isaatii fi awwaalcha jiddu sa'aa lama sadillee ni dhuftu gizee garii ani khalee hoggaan dhagaye wanni fiigee ayyaade jaarsi adeerri keenya Aliyyi Abdullaa kuni biyyatti jaarsa biyyaati be jaarsa damiira biyyaati jaarsa biyyaa kan akka sabiyyi shafatti gurra qabanii namunti soddomni tokko diidamni masgida keenya kun ni gaya jeetu mallat godhee qabidda gun sheekh adeemsaa miti namni dillu kun silaa maalitti dhufame yoo gasa maalitti dhufa namni dillu kun wanni kun janaazaan guyyaan janaazaa itti xiyyeeffatu barbaachisa inshallah ustaaza keenya sheekh Gaalid dhaamsa irraa fuunee ulamaa'ota baay'ee jira asnu oolcha kun waan dhumaatiifi inshallah gara ustaaza keenyatti isin deebifna baga dhuftanii galatoomaa isin jechuu barbaada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما شيني كينيا شيخ أمين برو إثيوبيا بكبواني إرغانو دمر سنغا مجلس فيدرالا كيست قريو جراوة تشيف في دار التوريتي دعوة في أئماتي أكسم هوغرتوني مجلس أوروميا الشيخ محمد نور الشيخ حاج الدين تانتوري لمان حيوني ولموني أسيرتن قريو جراوة تشيف تمسيس الشيخ جمال حجيتس أستاذ سفيان أستاذ قمر حاج مصطفى مشايخني بايدا وري وجنين دفني وري فينفني وجي دفنس هدر دواس أكسما مجالسني حررجي ليتاتيس حررجي با ماياس شيكوتين كينيا غرغدان بوتانا كنان كام مسجد تشي ديمي حروني نفي دي بيلما ملي دف نوف بيلما متي ملي غرو ربي بيلما ربي سلام مرتيسي مراميل فجراي ونسمال وبوليسا كينيا شيخا كينيا شيخ جمال علي أبان الرادو يوغا جنو أباي ساني وري كنادورا
ganda isaanii taa'anii qara'aa turan darasoonni keenya nutti himaa turanii edallee wama akkasii nutti himaa turanii damiina biyyaa ta'uu qofatu hin taane kaadima masjidaa ta'uu isaaniitii fi kaadima aalimaa darasaati nama guddaa abbaa nama guddaatu du'e waan ta'eef beellama rabbii kana karoora keenya irraa kunnee qaqqabuu qabna innee dhufu kun immoo waajiba keenya rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam haqqi muuminni walirraa qabu walakkaaniiti waa torba keessaa tokko maali gaafanni fuula rabbii deemu isa geggeessuudha jedhanii geggeessaa gochuufin barbaachisaa haqa isaaniiti haqa obbolummaa walirraa qabna Sheikh Jamaal gaara goda baddaa gammoojjii nu wajjin nu durallee lafaanii diinii tajaajilaa turan ilmi isaaniitis maatiin isaanii maatii keenya kanaaf akka majlisa Oromiyaatti illee dhufne hoggansa mana marii dhimma islaamaa yookaan immoo hoggantoota qofallee tun taane hoggantoonni baankii Raamis illee nu wajjiniin kun asiranii walumaa galatti asirraa wanni nuti dabarsinu maali sheekha keenya Sheikh Jamaal Aliyyiitiin hangafee maatii isaanii hundaafu rabbi sabrii isinii haa kennu jennaani isaan du'anii rabbi jannata haa kennuufi nama isaanii waliin rabbi bakka nuuf buusu ilmaan hafanilleen kan isaan caalan rabbi haa godhu jenna akkuma sheekni keenya Sheikh Amiin biroo amma dabarsan guutuu biyyaa keessatti jara keenya wal bira dhaabbachuun murteessaadha wal malee hin qabu jaarraan biraa yookaan qaamni biraa dhufee nu jajjabeessu hin jiru nummaa wal jajjabeessuu qabna waa hunda keessatti gadda keessattis gammachuu keessattis dhaamsa godhu bifa addaatti immoo gaddi keenya bifa shari'aa ta'uu qaba yeroo gaddinus amma gaddi akka kanaa qeen aalimaa namaa galaa wanni shari'aa balleessu hin jiru bakka baay'eetti gaafa aruuzaa yookaan gaafa sargiitis namni shari'aa balleessaa jira gaafa gaddaati shari'aa balleessaa jira rabbi sodaadhaa siniin jedha keessaa'u yeroo amma keessa jirru kun yeroo bona namni maallaqatti argatu yeroo kana keessa namni sargii geggeessaara bakka baay'eetti baadiyyaan baay'een sargiin keenya akkamitti jira fasaanni baay'ataan jiru ani jidduu kana guutuu Oromiyaa keessa socho'aa jira kilaastara hunda baalli takkibba daandii kanarra baarzaafii jala maaltu geggeeffamaa jira kanaaf shabaabni keenya shabaabtittiin keenya shari'aatti adeeminu guyyaa du'a keenyaatis guyyaa sargii keenyaatis sirna shari'aa aadaa bareedduu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam karaa nuu godhan abbootiin keenya immoo walitti dabarsanii san nurra gahee baduun qabu xumura irratti du'aatonni ulamoonni bakka jirtanurra keessaa'u imaamni gadi bahati ummata keenya bakka du'a isaatti bakka taaziyaa isaatti bakka sargii isaatti itti mul'adha aadaa bareedduu shari'aan islaamaa qabu san ummata karaarra kaasiniin jenna dirredawaa jirraa manni dirredawaa ummata jaalalaati akka gaariitti nu simattanii baay'ee galatoomaa isiniin jenna hazaa billaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah dhaamsi ana asirra dabarsuu barbaadu gabaabaan Sheekh Hajjiin dubbatu dhagayan inde maanaan jaa lakki du'a Itoophiyaa irraa namni du'a hunda yoo deemu dubbiin kun walitti hin deemu lakki Jamaal kun dajjabaa soddallee naan jaa hafuun qabuu jaa anaatu halaafinnata fudhatee dhufe yoo anaatu hambise jedhe deemi anaatu halaafinnata fudhataa asumanu isaanillee rabbi jazaa kafaru taaziyaa isaanillee asumanu anaatu qabee dhufe isinitti geessee jira sabrii isinii haa kennuu jedhan Sheekh Hajjiinis amma sheekotii qofa dubbifnee yoo deemne namni kun wal komatu mala sibiilii waan jedhanirra Haaji Sufiyaan hunda isaaniitu wakkalanii waan pirezidaantiitti duraan illee carraa aananii ta'aniif isaanirraa kalimaa fuunee masgida dheenan hojjette ijoolleen gara masgidaa deemna inshallah isaan hundarraa hubanii taaziyaa ka geessanii hundarraa yoo bakka bu'anii ustaas Qamar nurraa geessanii hangafateen isaanii dabarsee jazakumullah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin duraan dursa maatii
أباك إنك دبرني ربي جنة هاريروفي ربي ساني أراه ما تي والرسالة الرادية من كيستو على رأسه شيء جمالي قال إنه ربي صبريها كده ما تي سانيتي أكسر سمو متهرب جي مرة الراد وأني أباك إنك نبانا مراتي مشينا من بينا ربي متهرب جي مرة ربي صبريها كده ويا كلا كنا ولو لدام إنه دام سجور دبرة أراجع كيس ولما يقول دجرة دعاء تقول دجرة يقولوا جنة وقاي ثاني وابني كيس مرت ميديا بيتن ويا نمني جبان له ويا نمني قدام له دعاء تولجا بيت ولجا دام سجور دبرو أبغى يسجل بربانا أراجع كيس وان جرا وان بيجالي أمتن وان نولي أمتن دام سجن الرابر بانا ورس اللي سن الرابر بانا ويا الرابر قاعد أوابتي والصبر سيسو دفني رب صبري لكن لسان لكنه تام سغور دا مهرجي يسد دبرو دغفني فدني غلو بربانا وانا كقبني غلو اسنو هما ترتيب وقتي دعاء تكيسن علماء كيسن كك حاج احمدي ارو بربانا ور جان هو نجرا جرى للبرسيسا دام سجرا لكن مدبر ستاري جرى لي ارغني فدني غلو كنا بربانا اسكيسة تمو تجافتما بوردي في الليل الدكتور عبد العزيز تجرا أفان تكلم دبته ودنو مرجع لو أريا تتكلم لو أريا أنا شو أفان تكلم سنو هذا بسوق اللي إن شاء الله إنسان جالس يجري كل ما نملك كجيم مسجد جرا أنا أشوف ديمنا لازم تانون جالس جرا كلمتين جاني كلمتين دعاء أعظم الله أجركم وأحسن أداءكم أولا وان قدادنا نوانت قيانا ستو لنو كبيكم قيا قدانا ما قدا اتكي قسنو كنا بريس كينس نوما قدا كذا كريفا شيكون جاني بساس فانجل اللي ورد سابر رادو في دعانا سابر رادو في بوتمانو كان دفنيس كيرون أنك سيتين وربان كيرا مسير رادو في دعانا شيكون متى إساني رت مجلس نورميا بريزيدنت اندفامي دابتشس بكبوئي وفيس بكبواني أكاسم سمو دام سابا قدا كشي حجي إبراهيمس دقيني وريد ريدوالي قويا شيكا قدا كان نمني هندي مدلكم بهي أكنتي كسموما إساني تيفي إسان جيجيسا إساني رت إرماتشوف جزاكم الله خيرا مرتنويو ورا أستاذ جماليف أكاسمس ورا دريدواتيف ورا هررجي قوتو مروموتيف هندك النافو ربي صبرينو هاكنو ربي صبرينو تو ربي نو هاكنو إسان ربي جنة الفردوس ربي سان هاكم نتيجو كيسموما غاري ربي ساني هاغودو بود ساني أمو ربي خيري في أجر نتهم بسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم namoonni dhufe hafa irraanii gayaa dhugatti dhaamsi majaalisa warra dargaggoota jirtee hundaa'u qeeballee hangi dhuftan ni geessan qeeballee jazakumullahu khairan. أولبان شيخ مسجد علينا